tana dubbiin jirtu akka ollatti akkatti sitti himatan nuti kitti dhaga'u jirra. Haya. Dho'isan ni wal godhataniiti bultiin ta'e asuma jirti. Ni irraa ni malee godhanne qabe kanamaatiin irraa kanamaa namticha isirra horriseen irraa xiyya kaniin irraa xiyyattiidhaan jiru bakka kanatti tana sababa godhattee ilmaan facaaftee deemtu. Tana dhaga'u jirra. Ashama harka fuune daawwattoota Ammaqaayii Shaw hordoftoota kiyya galatoomaa jiraadhaa isiniin jenna salaamtaan ta'e ta'onni irraa hate bakka jirtan maratti isin hageessu isiniin jecha arraga mana hamdiyaatiin dhufe warra mana hamdiyaa dhufeetiin dheengadda kaleessallee akkumaan balloo bira dhaqee gaara wannatee gaara dheenenne naafi balloon kaanetti muciyyoon wardaa mucaasii jiraniin saya kanaaf duraan akkuma achitti emaltaa ukaaneen firraa mana hamdiyaa tana bira dhufe akkumaan achitti emaltaa ukee hamdiyaa bira dhufe hamdiyaa bira maaliif dhuftaa hamdiyaa bira maal gootaa hamdiyaa bira maaliif dhufaa ooltaa warri jettanilleen isin ni jirtanii kanaaf gaa daawwattoota kiyya arranumaa hamdiyaa bira dhufe hamdiyaa dheengadda jaartii gaa haadha mana kiyyaa ni hinee turre hulaaf irraatti cufne naaf hamdiyaan nu cinqitee intalti manaa sin teessuu bakka kana dheeytii ganamaas ni deddeemtii fitinaan ukeenyaan naaf hulaaf irraatti cufne dheengadda mana keessatti illee tumeetiin hulaatti cufe manni gurbaan kunis kunoo Abdishaa jaaniini daawwattoota kiyya nama haaraya ollaa kiyya galaa rakkoo inni gartee maaliif intala hulaatti cuftanii hulaa maaliif itti qollofaa ooltanii Ammaqaayii maaliif jaartii ta'an hulaatti cuftaa yaadajuu irratti himannaa tana hamdiyaa faa quba qabaa dubbii tana hamdiyaatu gartee hamdiyaadhaa fi isaan na cufee ja'aa intalti kaneetti jeeti mana isaati kurfaarraa kireeffannee achi jirra mana isaati gallaa jechuufi inninis dubbii tana dadhabee dhufee mee kunoo salaamee hordoftoota rakkoo dhufteef. Salaamanni isin haadha qabu qilleensarraan jara lameen kana biraan dhufe har'aan tana badii isaan itti jiran mana nama ulaatti cufaniiti ollaa kiyya warra kiyyaan naa'im ulaatti cufanii ifi as jiran mana hidhaatiimi manni mana namni kireeffatee keessa galu waan itti cufaniif hin beeyin isin wanni itti cuftanii as teeysaniif mana sanii mana hidhaati intalti karmatti bultii dhiiftee bultii sana dhiiftee itti dhaynee cafeynee tumnu fiidiyoo hamdii irratti arkan fiidiyoo tiyya irratti arkan isii dhiiraa jirtu amma dura isii namaa ni kaan hidhadhaji'ee sheekha hunda yaamee wanta godhe daawwattoota keenyaaf fiidiyoolee marree jirraa dhalaan ammaan tanaa gaa irra hedduun isaanii kunoo jaarsa dubbii barbaaddeetuma osoo jaarsi hin tuqne haatee ni kaa nama biraa godhachuuf jijjiiruuf irraa feeti jaarsa kana jijjiiruu feeti walleenu jaarsa akkatti jijjiiruu feetu gaa moojii isiitii ni jijjiirachuuf deemti kanaafin firraatti cufee gaanis toloo laallaan itti cufe Abdishaa mee atis gaamee meesii afaan dubbadde analaa jecha ati jettu kana amma naafuun himne ati sirraan dhageenye madura maanaan hin gahin nama ulaatti cuftee mana keessatti hidhaa taa'u mana hidhaa kana naa himan gaa'ee amma silaamdiyaan ati eenyu siimete haadha mana keetii siime naa himan guyyuun manatti itti cuftee biraa deemta jaan manatti hidhaa keeyse mee maaliif ta'e kun dhuguma haati mana keetii waan kijibne haati mana keetii dhugaadhaan kijibne itti cufeetiin jira isin badii qabaatte akka naamee isinis jarana nu dhagaya jechuunis ni jirti kana hunda sirraan dhageenye anamma badiisiitiif itti cuftan jiru akka badiiti janan agarreef irraa manatti itti cuftee fi deddeemtee badii jirta hamdiyaa quba qabaa hamdiyaan jettiyan gaafadhu hamdiyaas yoo waan kana keessa jiraatte hamdiyaa quba qabaa intaltitu nama bira dhaquufi naaf isiin nama bira dheeyxee nama bira hojii dhiira biraati hojii qamaate ciqqamaate naaf isiin tunis sababaan isii tana amma dura jaarsa isiidhaa irraa hiikuudhaaf qaadii bika qaadii hojii dhaqee jaarsi isii tana roorrifnaan cinaa dhaabbadhetti naaf isiin tunilleen saahibummaan teenyaa achumaa fi achitti gaafa san walitti hidhamnee rakkoo fi balloo hojii qabna kanaaf gaa mee isii yoo hamdiyaas gaafadhu maal irratti isiin tun hidhamte badii qabdi moo badiin qabdu mee isii tanaas gaafadhu isiin hojii jira badiisiitu isii waan takka hubachuu dhabuun beekadu akka biraa nama fakkeessa amma inni har'aa manatti itti cufeef isiin sunduraami beekadu
gaafa jireenya nagaatti gaafni inni itti cufuu eegale egaa guyyaa takkaas dhiira biraati wajji waliin deebii waan kanarraa deebii jeetiin gorsi bilbilaan illee itti bilbilee na jalaa gisee kaasee ittillee barreessee sanuma guyyaa kana kanatti turree dhiisnee nutis ofirraa dhiifne waamuma kanaa turree boodarra gisee isii tun namaan jala dalagee nama isii beekuun ka isii bilbiluun giseen jala deddeemee laalu ammaas gubbummaan duraan nakaa godhachuu keessanu jala deddeemu jiru walumaanuu qorannee gisee bakka isiin gartuu dhayne. Maaliif walitti hin araarsin? Haayaan bara jidduun jiru gisee jalqabaa anumaa huna shakkite isiin akkaan dhagootti guyyaa takka kuma haajaan bira dhufetti anis haajaan itti qaba haabittiinis naara yaami yeroon akkana waan akkanaa taate akkanaatti namni dete jee isaa wajjiin wal dubbannee waraqaallee fudhadhe akkana jee waliin dubbadda. Bakka sanirra yaa'ii goote asumaan nu dhufte manuma kana nu dhufte manuma kana nu dhufnaan akkasittiin jee yaa abbaleetiiti jee ilaalcha kanaa kana sirreeffadhu amma kaa waan akkanaa kanarra jiru obbolummaa waliin qabnaa kun viidiyoon inni guyyaa wal barru ana obboleessaatiin sii tahana obboleessa kiyyatti ilaalaa ani waa hammeenyaan qabuufi atummaan sirreessee dabra isii wal beena beeka dururraa hangaan asiru kana waluma beenana fakkaata. Aboo akkasitti loltee dachii gara galchitee na amdii aane wallahi akkasiin seenama akkana jeene siifi amdiyaa waliif yaatanii siifi amdiyaa marree dhaatteetti odeessiti jaanimee jaartuma teessanu waan isaa isiin kana odeessituuf gaafadhu abdishaa waan kana isii adda baafattee hamdiyaa cinaan dhaabbadhu namni tokko dhalaa takka gisee dhalaa jechuun miskiina dhalaan tun miskiina nama miskiinaan akkaan beekutti akkasigaa amma kaisin dhagee amma namni cinaa dhaabbattee gargaaruun dhalaa takka namni biran jirre gargaaruun maal qaba gaafachuun badiin qabu jaartiinis isa gaafachuu himuu fi badiin qabdu waan taane aadmalee takka gisee erga wal hubachiisanii irraa ol deebisuu wooma jiru. Ati bakki balleessite jaartii tante taane hundi viidiyooti jettanii kalee irra kaaya hordoftoonni ilaale ati illee ilaaluu dandeessa. Maal jette ani jaarsa kiyya ekonomiin godha mana keessatti maaliif kumbee maaliif jireenyi dhaabbata wanni hundi ariifata ta'ee baabatuun hundi guutuun hedduu maaliif kun dhume akkamitti kana ekonomii mana keessattis akkasii ammas bilbila isaallee koodiin agarsiisu yaada isaa hundanarraa qabatee jira. Namni tokko namni addabee mallee addabee nuti osoo addayiruutu yaanni addabee bilbila kiyyarraa koodii tiyyarraa maal daleeti bilbiluma kanaan fattashaa bulaa halkan rabbi bilbiluma kanaan laalaa imoodhaan laalaa marre bilbila imoo sidhadheetiin imoo tiyyaas koodii wanni meeshaan atti jataas keessa jirtu ta'u onlaayinatti fayyadamu hundinuu koodii qabdi isiin kanaan fattashaa bulaatti. Sababni kun sababa xiqqaadha kan noonni kun xiqqaameti sababni xiqqaame asiqa hiya masdar alquwwa jaaramni yani jireenyi ilmi namaa tokko wal amanuudha jireenyi ilmi namaa tokko wal amanu namni tokko wal amanuutu dursaa beeka dhuji jiraachuu dura amma bakka sanitti saaqa qabdi dhuguman siima mushakkaati ilaalta kana qofatti miti akkana taane yoo hin jenne ilaamee yoo isin jidduun jiraanna kun jireenyaa miti kaas lan duraanuu vaayirasii keessa kana nama qabatanii qabdu. Amma isaan kun womaan qana isiin jejjette kanaaf ulaatti cufee biraa deema. Laa dhiira fiddeanuu harkee guyyaa duraas mee isinis gaa hiikka qaba jechii tokko faranjiin karaa meeqa eekamaa jiran hiikkaa isaa sirrii nuun gallee sababa isaa akkanumatti taa'ee maarree godhee ilmaanii maarree godhee san gubbaan har'a akkana godhee boroo maaltu na eeggate jee osoo yaaduu dizeette. Fadhiin guutamuu baattu ilmaan sana eenyutu irraa horee ilmaan jinniitu irraa horee fadhiin guutamnaanuu ilmaan irraa horame hisaabni kanaa kun hamaali isiitu hisaaba kanaa kana siin jetti ilmaan sana akkamitti horame tuni ilaal kazaaba jijjiiruu feeti tuni jaartiin zamanni zamana garagalee jira daawwattoota keenya hisaaban taane oofti fudhataman qabu wanni sanii amma akkatti fudhattuu sii magaa bakka kana anaatu irraa qabu ani immoo ni jeef na dhagaye dhiifama wajji dhiifama fayyaa ta'e boru xiqqoo haalli qilleensaa ol faalleessuunis ni mala guyyaa takka fayyaa yoom asal yoom basaraaramni joofuun illee keessanuma jira beekadhu yoonii fi isii kana eega bilbilaa cufate ol seenaan nyaanni jiraatu nyaate dhabamnaan caljeechiisoo fedhe alatti nyaatee dhufa wandalaattumaa ta'e aan ijoollee
وحساب خيسة حساب مسؤولية نرجع وان جامو تكن أبو أنين أكنا ما تكتي دي ما نتكلم أوتو متى أنتنا ورثتي يا أخي متى أنا ورثتي أنت مالي أنتم واتكو عم براتا إسين أمديو متنا مالي فمدياتنا وجين اشتراك ما قوتني إسين أمديانتو في الدي قرصتي أكنا تاي ركون ندو جرتو نافي سيدو أكنا ونبران جرتو غرغار سما ربي كو أروموتي تكو أروموتي نمني والبرادو في والبورسو يادو اللي خنو أكو أروموتي والغرغارو yaada haala malaan jechuuf yoo ta'e malee waan biraan jiru heettuuni hisaaba biraa dhawwattee jirti. Laki inni jetti isiinis. Isiif haqa qaboo namoo qayyaa komanti jalatti boo haqa qabdi yoo obboleessi isiin tun wayi dhiiraa dhalaadha. Dhalaadhaa miti. Dhalaadhee. Isiinis dhalaami. Isii mana dhiiftee waggaa asuma dhufte yeroo hunda. Laalanna qofaa miti bar. Yeroo hedduu. Nin dhufee as dhufaatiin jira bakka hedduun dhaqaa jira. Dhalaa tana bira hedduu biraan dhaqaa inni si qofa bira dhufaa jira. Siin maraachee ure. Duuba tana deemuu dura. Qotaa si godhuun malaa'uu kaa dhiira fiduun san qotaa si godhuun malaa'uu kaa guutuu. Haa ciccireen tasii hidheetiin korrantii. Anamma isii hidheetiin isii maalitti moorumaan itti cufee mimma gibbi amma haadaaniin kurfatti isii dhaanqa isiin khalaas kara feete deemii nageetti kana akkanettu kanaafuu an kanaan haaleenjii fudhattu manarraa banimma manarraa bani gabbaas isin jidduun laalleeti wanni tun isiinis hin taane irraa deebii jennaan karaa hin hayyamtu isiin qaallittiin hidhan malee hin hayyamtu qaallittiin cafaqan malee haadaan guyyaa shanii ija hidhamuudha qabdi isiin haadaan guyyaa shanii hidhamteetiin ariyaa'u guyyaa shanii hidheetiin ariyaa isiin hamdiummaan silaa gartee itti wanni gootu tun bakka buutu amma gabaabdutti kasi laan akkasillee chunkaane akkasillee jenne si jalaan bayinga daawwattoota kiyyaan amma intalti tun guyyaa 3-4 hidhamuu qabdi ni deddeemti baalageedha niinidha baalageen hidhamtee haada sokkotaa kanaan abdii shaatiis miciyyoon hidhamuu qabdi. Irraa banta manni mana hidhaati mana isiniifin kireeyse malee itti wal hidhaadhaaf miti. Masalan yoo sibiraa gabbaatee sibiraa si cufte yoo si cufte. Eeka kanaafuu ani daawwattoota kiyya wanni naaf hamdii addu jirtu sin jirtu. Hamdiyaa tana maal godhaa jedhanii ollaa kanaas gandii ollaatis beekuno amma haadha mana abdishaa tanarraa illee eegale haati mana abdishaatis waan biraa keessa jiraa jarasan. jetteeti wanna gargaarsi ani qamaatiidhaan kun bakka kanaan taa'ee qama mana san mataan dhoowwaa intala san bira gizeen taa'ee gizee yoo nam mana taa'ee abdii shan akkoon isii mana taa'u nan tasgabbeessitu mana taa'u waan jaarsarraa arkatu isiinis tiyyesan himtii mire tiyyesanis hin jirtu na tasgabbeessitee taa'e qamay barbaachisa waan silaa jaarsaa barbaachisu kaas eegamsa san hin jiru yoo nan deeme aareetiin deeme asit dhufee qaba hamdiyaan gizeen dhufe na tasgabbeessiteeti girgiraarra naa keeysi waan barbaachisaa shaayiin xiyyoon hundi asii mire asittiin qabbanaan gurra qabbanaan irraa hiite qaadii keeyseetiin ragaa beefi rakkoo akkanaatti mudachiisaa ture rakkoo akkanaatu irra ture jeetiin irraa hiite malee ani gama tanaata isin dhageessan sana dhageewu jirra ollaa unuun sumaaf fitti wanni godhu jira haaya namni ogguu waan takka jajjaan bakka jajjaan tana haadha manaatis mana dhiiseetii miti fideeti wajjiin as dhufee waliin taa'ee wajjiin qamee eegala ati isiichi darbitee ogguu deemtu yeroo hunda biraa yoomi sibila dhufameen hedduu tana hogguumaan aaree gandaayin aaree dhufa jedhu malee gisee hundi asiin dhufaan kunoo sibila jirti gaafadhu huno awoo gaafadhu oomin bira dhufe mana keenya kunoo ati sammuun gisee dhufte shaayii dhaabbanneetuma duwinee teenya kuni kabajuma mana nama bira dhufeeti aadaa moo qabnu keessa irra namni biyya dhiifne malee aadaa teenya hin dhiifne amma sisseenu bishaan obaasu wooxabii
Kuni tabii. laakiin amma akka isaan agartee dho'isin kaal godhatanii dho'isan maal godhatan jaan san nama dhokotaa waa dho'isan dhokotuu miti baramuun Zahir baaneetu zahir ba'uun malaa woo dubbiin akkana ta'a. Dubbiin tun amma laal yoo namni kana waan namni jeetan ittiin sharafan. Wanta namni gartee cubbuu akkanatti ofutan an ittiin sharafan. Barammaati.